dhiifama sin gaafachaa amma gara sanatti seennaa jechuudha. Nu faana tura. Miidiyaaleen asirra jiran Gadaa Miidiyaa Neetwork, Arraata Biyyoolessa Oromiyaa, Kaayyoo Maltiimiidiyaa Sarviis, Oromoo TV, Oromoo Digital Multimedia, akkasumas Oromoo Diaspora Media. Hello, akkam jirtu Jaalmarroo? Hayyee nagaa baga nagaa taatanii. Jaalmarroo, ibsa dhiyeenya kana miidiyaalee Oromoof kennitaniin wal qabatee gaaffiilee dhaggeeffattootaa karaa miidiyaalee Oromoo adda addaa dhiyaatee fi deebii nuu kenniif argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaa akkasumas maqaa raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan, Oromoo Diaspora Media, Kaayyoo Multimedia Service, Oromoo Digital Mediaan galatoomaan isiniin jedha. Hayyee kallattii maan gara gaaffiilee keenyaatti ceenaa. Gaaffiin duraa Oromoo Diaspora Media fi Oromoo Digital Multimediaadhaan gaafatame gaaffii wal fakkaataadha. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru mul'ataan baay'inaan kan dhaga'amu Gujii fi Lixa Oromiyaadha. Bakka kaanitti babal'achuuf maaltu isa rakkise? Waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jira jechuu dandeenyaa jedha. Hayyee jaalanne waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiraatu waan wal nama gaafachiisu jiruuti yeroorraa yerootti humni barata dhibbaa fi bara lixaa jiru jabaa yookaan baay'inaan tarkaanfii haa fudhatu malee tarkaanfiileen humna riphee lolaatti xiqqaa naannoo hundumaarra jiru. Kanaaf sochiin waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti lafa inni hin qabne jiru. Ammoo waan keessa darbameef haala ture waraanni bilisummaa Oromoo immoo jaarmiyaa dhaabichaa guutummaatti ofitti hidhatee jechisiifatee galee aga yeroo dhiyoo ta'uunis beekamuutu irra jiraata. Kan kanaan dura amma ati deebisuu hin danda'u maaliif jennaan kana dura waraanni bilisummaa Oromoo ajaja isaaf kennamuudha hojiitti hiikaa ture. Qaama adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee damee hedduu qaban jiran keessaa dameen gantaa waraanaan tokko ture. Kanuma hojiitti hiikaa ture. Erga garuu sun hafee waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaan ture sana dhuunfatee fi waggaa tokko asitti hedduu waan hojjete waan babal'ise Oromiyaa keessatti mootummaa abbaa irree kana dura turee fi maatii amma jiru waliin wallaansoo wal qabaa jiru guutummaa Oromiyaan ta'uu beekamuu qaba. Kanaaf iddoo hunda jira tarkaanfii bakka hunda jira sochii waraana bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti jira. Nama kanan hubannetu yoo gaaffii akkasii jiraate hubatamuu qabu. Tarkaanfii dhibbaa fi dhiha qophaa galanii gidduu galeessa tarkaanfii Finfinnee jalatti tarkaanfii hadhooftuu jira kaabatti jira gara kibba bahaarra jira waraanni bilisummaa Oromoo jiru. Kanaaf bilisummaa Oromiyaa keessatti jira. Oromoon bakka jiru waraanni bilisummaa Oromoo jiru. Galatooma gaaffiin itti aanu Kaayyoo Maltiimiidiyaa Sarviis irraa kan dhiyaatedha. Warraaqsa Oromoon galaana irra dhangalaana jedhu karaa qeerroo labsamee karaa waraana bilisummaa Oromoon deeggarsa argate suni osoo deemaa jiruu ajjecha artista Hacaaluudhaan daran itti fufee Oromiyaa hunda keessatti deemaa ture. Namoonni garii garuu itti fufiinsa isa ammaa kana akka labsa haaraatti ilaalu. Kana akkamitti ilaaltu isin? Hayyee waa'een warraaqsa galaana uummataa yookaan immoo walumaa galatti guddaan Oromiyaa keessa jiru har'a miti kan inni ta'e kana dura jira. Yeroo irraa yerootti warraaqsi kuni akka ho'aa akka banaa'aa haalli tokko tokko ammoo uummata birmalee balleessuu irraa beekamtii isaa ho'aa
Oromiyaa keessa jiru yoo adda duree hin beeku yaadatta ta'ee yeroo warraaqsi kuni ammaa nuti ta'ee balee gidduutti haala yaadii ajjeechaan irratti taasisu yookaan warroota boorraatii Jawaar Mohaammed jedhee kanaan wal qabatee kallattii biraa qabate jedhamee isa durayyuu warraaqsi akka ture biddaan akka ture beekama. Ammas inni itti fufee jiru immoo ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa waliin wal qabate beekamti isaa ol ka'uuf gadi ta'uu kanaa dallantuu uummataa asiilingii jiru ol kaasuu gadbuusuu kanarraa taate wanti haaraan labsii haaraan jiru. Ammoo nuti warraaqsa sana hin labsine. Warraaqsi suni warraaqsa uummataati. Biddaan sun biddaa uummataati. Uummanni Oromoo immoo daandii isatti fakkaateen haala isaa mijate akkaataa isaa ta'uu qabuun qabsoo inni gaggeessu biddaa inni gaggeessu waraanni bilisummaa Oromoo qaamuma qabsoo sanaa hidhatee jiru malee addummaa hin qabu waan ta'eef ni deeggarre. Uummati waan isatti fakkaate hundaayyuu hidhate falmiinsi eebbifamaa ta'uu fi bira dhaabbatamuusa qabu ta'uudha deeggarre. Deeggaruu sanaan alatti ammoo kallattii hedduurraa warraaqsaa uummatni ilmaan isaa itti gabbaraa jiru kana gara dabarsuu fi tattaaffii yeroo godhamutu mul'ataa ture waan ta'eef waan warraaqsaa sanaan wal qabatuuni ibsa baasee ture. Kanarraa kaasee labsii haaraan ta'e eenyuyyuu warraaqsa kana keessaa akka eenyuyyuu gaggeessuu hin danda'u. Biddaan kan uummataati kan mul'achuu danda'u uummati yoo dide hin barbaadu immoo eenyuyyuu waan tokko gochuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo falmii isa baasu daandii isa baasu qopheeffatee itti jira. Kanaaf namoonni isaanii harka uummata ibidda keessa jiru qabatanii daldala siyaasaa biraa galfachuuf bakka qabu bakka taa'e akka rafi bakka deemi gurgaatii akka warri akkasii jabeessa yeroo eeggatanii warra ka'an ayyaan naannattoota gantuu saba keessaa namni tuutiin jedhe warra akkasii kana warri qabsoo kana kolaatee yoom jennee jirtu warri akkasii gaajjibdu hin mul'atan. Yeroo haalli hamtuun Oromiyaa keessa jiraatee namni qoba walitti qabu kabar malee qoba namatti qabu warra akkasii. Gaafa uummanni qabiilee walitti jedhee laftii tokko qabate immoo akka duubi rafa barbaadu injifannoo saba sanaan butachuu fi duubaa hojjirre nuti hojjechaa ture jechuuf miidiyaa adda addaa barbaadanii gaditti barbaadani qaanillee hin qaban nyaara haaddatee miidiyaa irratti ta'ee nuti kana gochaa ture kana gochaa ture jechuuf warri akkasiitu yeroo hundumaayyuu ni jiru kannakka qabsoo Oromoo keessatti jiran wal'aanamanii illee hin fayyadu. Kuni saba sabuu keessatti ni jira. Uummanni isa kanarraa of qixxeessu keessoo ofiitti hoggansa mataasaa qaba, daandii mataasaa qaba, caasaa mataasaa qaba, qajeelfama mataasaa qaba. Eenyurraayyuu waa eegaa hin jiru. Nama hedduurraa waa eegee dhabeera, itti gaabbeera. Kanaaf gaabbii kaleessaa sana duuba deebi'ee irraa baratee ka har'aa immoo akka harkaan baane egeree boruutti immoo gaabbii biraaf kan dhalannetti dargaggoon qeerroon qarreen Oromiyaa keessa jirani akkaataa itti tolfatanii adeemutti jira. Kanaaf namoonni isaan dhiiga taa'anii jireenyi itti hattooftee yeroo kaan rakkoo beeka uumaa yeroo uummanni akkasii walitti dhufu immoo akka gaaddidduu sana jechuun mul'atanii namni akkasii jabeessa gammane jabeessummaa irraa immoo darbee ayyaan jaallataa gamtuu qabsoo sana beeksisuu kanneen filannii kanaaf dhabbii haaraan tokko hin jiru ka jiru warraaqsa galaana uummataati. Uummati waan laffatu qaba. Hojiin keenya hanga bilisummaati. Kanaa bilisummaa saba kanaa mirkaneessinee roorroo amma keessa jiru keessaa hanga wal baasutti duuba deebiin hin jiru jedhee uummatutti jira. Yeroo irraa yeroo akkuma jiru ol ka'uuf gabbu'uuni beekamti uummataa sun akkuma jirutti ta'uurraa kaa'ate wanti haaraan jiru. Guyyaa irraa guyyaatti jijjiiramni biyya kana keessatti adeemaa jiru. Guyyaa irraa guyyaatti haalli uummati qoqqofee adeemaa jiru. Guyyaa irraa guyyaatti hojiin adeemaa jiru kan itti fufee jiru. Tokko yeroo tokko yoo ol ta'e tokko yeroo tokko yoo qabdanaan ana tokkotti ana godhu fayyadu suni hin taatu. Uummati kana fudhatuufi qophiiniti uummati kana fudhatu Oromiyaa keessatti. Hayyee galatoomaa gaaffiin itti aanu immoo kan Oromoo Dijitaal Maltiimiidiyaadha. Waboon utuu sirni gabroonfataan Itoophiyaa kun mo'ame hooggansa caasaa
imaammataa fi sirna ittiin biyya Oromiyaa jedhamtu kana bulchu lafaa qabaayii jedha. Ayyee kan itti kun gaaffii konkolaataa kaafatanii oofuu jiran tokko yeroo dhaabuu barbaadanitti dhaabuun ni danda'amaa akka jechuu wal fakkaata. Namni konkolaataa kaafatee oofaa jiru tokko dirqama dhaabuudha qaba. Dhaabuuf immoo sirni konkolaataa kana dhaabuu waliin dalagame jiraachuuf dirqama. Gabaabaatti waraanni bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo kan kaleessa kaayyoo ganamaa bu'uuressanii harkaa qabu seera sagantaa siyaasaa biyyattiin ittiin bultu waa hundumaa gama siyaasaan, gama aadaan, gama dinagdeen, gama hawaasummaan hundumasaa lafa taa'ee harkaa qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo seera kumaa waa hundumaa ittiin biyya bulchuu danda'u harkaa qaba. Waraanni kuni waraana har'a seeraan buludha. Isuma kanadha shaakala bulchiinsa waraana jijjiiree bulchiinsa uummataatiif oolcha. Kanaafiyyuu sirna ittiin biyya bulchitan qabdu jechuun egaa gaaffii har'a ka'uu maluyyuu miti akka tokkotti immoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo harkaa qabu sirnaan beekuu dhabuurraa maddanatti fakkaata. Yoon gabaabsee deebise eeyyee sirna ittiin biyya bulchuu dandeenyu ni qabna. Hayyee guddaa galatoomaa. Inni aanu ammas Oromoo Digital Multimedia irraa ka'ee deeggarsi waraana bilisummaa Oromoof ta'u hunda hirmaachisaa Oromoo ta'ee kan lafarra deemaa jiru hunda akka hammatutti tarsiimoon gargaarsaa yookaan gumaachaa akkam ta'uu qaba jedhu. Kun immoo kan arraata biyyoolessa Oromiyaati. Neetwoorkiin amma qabdan akkuma jirutti ta'ee Oromoo guddeessi akkamiin isin quunnamee dirqama isaa bahuu danda'a jettu. Haa ta'u hayyee jaalanne Oromoon egaa kaaseessaa taasisu ka'alaa haala amma jiru hubatee waraanni bilisummaa Oromoo daandii gara rarraba bilisummaa Oromoo Oromiyaatti nama geessu tokkitti harkaa qabu ta'uu hubatee waan qabu hundumaa hundi isaa qullaa godhee kiisii isaa duwwaa godhee ilmaa isaa agartee waraana kana jiraachifachaa waraana kana qaama qalbii filachiisee fixannoo isaa duuchitee mootummaa addaa irree hanga ammaa baroota dheeraa fi biyyoota hedduu irraa gargaarsaa fi kadhaanii waraana hanga funyaaniitti filachiise ilmaan waraana akkasii dura dhaabbachuu dandeessu ijoollee qaxalee holtateetu mootummaa addaa irree yoo beekta ta'e addunyaa kana waliin faayidaa ta'ee warri addunyaa kana dhumeefaas ta'e kan yaadan Itoophiyaa kana bakka barbaadanitti ergachuu danda'u dooksii waarfakkoota adda addaatti uumuuf illee biyya itti gargaaramadhaa biyya sadoo uummataa itti dhufetii aangoo irra jiruuf jecha naashinaal intarastii dabalatee biyya laachuu dandeessu mootummaa abbaa irree akkasii keessa jira. Waraana akkasiitu jira. Maqaa nagareessuu Afrikaa Yuuniyeenii waliin wal taanee nagaa kabachiisuu jechuun biyyoota adda addaatti bobba'an waan akkasii humna akkasii qabdu fakkaatu keessumaa garuu bukoota akkasiitu ture. Kana hundumaa dhiibbaa ture waraanni bilisummaa Oromoo. Kana hunda garuu qabsoo gargaarsa eenyuyyuu biyyarraa taasisuu saadarraa taasisuu nama dhuunfaa taasisuu kamirraayyuu gargaarsa addaa kan hin qabne gargaarsa qabsoo ofitti hirkannoo sabni hiyyeessi hedduun bira dhaabbatee itti deebi akkasiitu gaggeessina. Ka biyya keessaa akkuma jirutti ta'ee ka biyya alaarraa murnaa naannoo jirutti akka walitti dhiyaatuutti akka walitti dhufutti akka haalli hayyamuufitti waraana isaa bira dhaabbataadha jira. Naannoo hundumaa irratti koree tolfatee Oromoon yeroo inni itti waraana isaatti investi godhee qaamii gatummaa harka keessa jiru kana keessaa sadataa baafachuu fi yeroo amma jechuurra jira. Haala akkasiitiin ni dhaqqabaa jiran ni bira dhaabbataa jira. Isa olola adda addaa waraanni bilisummaa Oromoo gargaarsa naannoo akkasiirra argata biyya akkasiirra argata jedhamee sana miti akkaataa adda hawaasni waraana kana jiraachisaa jira hawaasni suna beekaa jiru. Egaa kana
jedhamee jiru hundi hammataa ta'uu dhiisuu ni danda'a. Haala akkasiitiin gaaffii ati kaastee lafa hundaarra Oromoon hundi waraana isaa timsisuu akkamiin danda'a kajettee fi maqaan isin jiru tokko eessoo qabna. Eessoo kanaa asirratti illee dubbachuu ni danda'a. Namni illee sinitti bilbilee irraa argachuu akka danda'u haala beekuu ni dandeessu. Eessoo keenya simbiratti illee ni dhiiba. Eessoon keenya ABO.WOBO 1973@gmail.com yookaan yeroon gabaabsi akka namaaf galutti dubbatu ABO.WA.O.13@gmail.com kanaan namni gargaarsa dhuunfaatii koree kamuu keessatti haalli hin mijannee fi kallattumaanii quunnamee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu barbaadu quunnamtii kanaanii nama asirraa deebii kennuufi akkaataatti biratti waan barbaade waraana kan qabsiisuu danda'u hojjechuun ni danda'ama. Sibiileen kanaa yoo nu beeksisuu keessattii fi nama sun quunnamee sinirraa argachuu danda'u nu gargaaruu keessatti guutuu gumaachitanii gaarii ta'an hundinaa akkaataa kanaan nu qaqqabuu ni danda'ama. Baay'ee galatoomaa. Gaaffiin itti aanu arraata biyyoolessa Oromiyaa fi kaayyoo maltiimiidiyaa sarviis irraa ta'edha. Oromoon rakkoo hooggansaa qabaa jedhamee ka'a. Kun haqadhaa? Yoo hin jiraanne maaliif ka'a? Yoo jiraate immoo rakkoo kana akkamiin cufachuun danda'ama? Ayyee jaallanne Oromoon hooggansaa dhabeera hanqina hooggansaatu jira yeroo jedhamu lakkoofsaan haa ta'u akkaataa gaaffii dubbisuun ka'aa jiru annaa hin galu. Oromoon kan inni amma hooggansa qabaataa jiru kan yeroo kamiiyyuu caalaa biyya keessatti kaan dhiira diinaa hubatee uummata kana kallattii qabsiisuu danda'u. Ageenyarraa osoo hin taane ibidda sana harkaan qabatee uummaticha bira dhaabbatee roorroo jirtu hattooffuu ishee waliin dhandhamatee haa qabsoo gaggeessaa jiru hooggansa akkasii dhaloota akkasii kan jiru har'a. Yoo hooggansi kabiraa ka amma jiru alatti qeerroo fi qarree biyya keessatti qabsoo qindeessee diinaa wal dhaabboo wal qabaa jiru shira jiru hundumaallee wal hubatee adeemaa jiruu fi akkasumas ammoo goblaa gama waraanaatiin kaa yeroo kamiiyyuu haala humna diinaa wanti irra darbee dhaaliin gara injifannootti adeemaa jiru waraana Oromoo dabalatee hooggansi gahaan biyya keessatti jira. Yoo ammoo yookaan namni guddisaa Oromoo fi nama biyya Oromiyaa keessa hin jirre fagoorraa hooggansa biraatti ta'a ta'e warri kana gaafatan deebii yoo jannatti irra namatti tolu. Hooggansi Oromoo aliilawaan kaa hiree Oromoo gaaffii Oromoo hanga durii beekaalee sharafni dhaloota akkasiitu dhalateen Oromiyaa keessatti har'a. Hooggansi akkasii ammoo Oromiyaa ishee kaleessaa abbaan ta'e iddoo barbaadetti waan barbaade tolchaa ture akkasii akka hin jiraanne wal aansoorra jiru. Kanaaf hooggansa gahaa qabsoo kana qajeelchaa jiru haala amma jiru hundumaallee to'achuu danda'u kallattii hegeree boruullee akeekuu danda'u hooggansa akkasii biyya keessa jira. Hooggansi ammoo kan inni jiraachuu qabu hawaasa isaa keessatti bakka abiddi sun jiru akkaataatti oolmaan hawaasisaa jiruu fi akkaataa itti hojiin diinaa jiru nama bira taa'ee arguu danda'u. Hooggansi ageenyarraa riimootii qajeelchan garuu hin jiraatu. Oromoon har'a kana hin keenyan. Warri hooggansa jechuun nama biyya taa'u kara baasaa dhaqatu ofii dubbatu nama miidiyaa irratti bahee dubbatu akkasii hooggansatti fakkaata yoo ta'e isa kana Oromoon kaleessa yaalee darbeera har'a akkatti. Hooggansa jechuun kalolee lolchiisu jechuudha. Kan waliin iddoo jirtu hundumaa hirmaatee bakka sanatti yeroo sanatti shabbisa jirtuuni deebii itti kennuu danda'u gaaffii kaasuu fi rakkoo kaasuu. Hooggansa jechuun qaama furmaataa saba keessatti jiru. Hooggansi akkasii immoo har'a Oromiyaa keessatti kumaatamaan dhalateera. Qarree qeerroo bilisummaa Oromoo qabsoo
geessurra hanga waraana bilisummaa Oromoo qabsoo kana xumuratti jechuufi hidhatee jiru. Kallattii kamiin iyyuu har'a Oromoon hanqina yookaan hir'ina hooggansaa qaba jechuun kuni qabsoo Oromoo xiqqeessuu fi Oromoon ilmaan isaa isa keessaa baasuu isa gaggeessitu gatii dhorkatu. Yooniti akkaataa kanaa waliin hooggannu waliin qajeelchuu ta'e immoo halagaa hooggansa Oromoo ta'ee nu qajeelchuu danda'u keessaa nu dhufu. Kabiinni fi waraanni bilisummaa Oromoo haala yeroo kamuu caalaa har'a lolaa jiru irratti nama akkasiitu leenjisa nama akkasiitu gaggeeffachuu nuti keessi Oromoon deemtee wal xiqqeessuu irratti jira. Nuti leenjisuu ni dandeenya, bobbaasuu ni dandeenya, loluu ni dandeenya, lolchiisuu ni dandeenya, hoogganuu ni dandeenya. Kuntumaayyuu harkaa qaba. Oromoon saba bal'aa dachee bal'oo harkaa qaba, qabeenya guddaa harkaa qaba, kadhaa namaa hin qabu. Beekumsa harkaa qaba, dandeettii harkaa qaba, eenyurraayyuu dandeettii yookaan beekumsi bilcheeffatu. Hooggansi gahumsa guutuu qabu Oromiyaa keessa jiru. Lolee lolchiisaa jiru. Kanaaf har'a kallattii Oromoon qabachuu qabu kan waggaa dhibbaaf meeqa ture dangalchamaa ture waggaa tokko lafa keessatti dhaloonni qubee hooggansa kennaa jiruuni dhiiga dugda kutee jilbeeffachiise gara xumuraatti adeemsisaa jira. Soobiin bilisummaa biyya keessatti urgaa heeshuu darbe haala walxaxaa adda addaa kallattii adda addaa jenereeshiniin kana dura ture kallattii kennu dadhabuutiin kun nutti darbe. Hanga nutti darbetti immoo waa fidaa jiru mul'ataa kun ittiin toftaa yookaan toftaa hedduu ni haqa lafa jiru tajaajilan. Kanaaf hooggansi gahumsa qabu fidolee lolchiisu kallattii kennuu danda'u, hoogganuu danda'u, hoogganamullee danda'u biyya keessa gahumsaa jira. Ayyee jaalmarra guddaa galatoomaa. Gaaffiin itti aantu Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa irraa kan kaatedha. Sababa woboon bosona jiruuf addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa jedhee biyya keessa jiru waraana bilisummaa Oromoodhaan yakkamee hidhama. Miila tokko bosona miila tokko magaalaa keessa kaa'attanii jirtu jedhamee yakkama. Fakkeenyaaf Jaal Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Jaal Abdii Raggaasaa akkasumas hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hedduun bifa kanaan yakkamanii hidhamaa jiru. Dhuguma hidhata walii qabdu kun akka hin taane wanti gochuu dandeessan jira waan jedhudha. Jaalanne inni kun sababaa ta'uu hin danda'u. Garuu dubbii bishaan olii yaa'u doona nyaachuu barbaadu akkasumaan na nyaachuu yaa waraabuu jetti harreen jedhamee waliin wal fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa adda bilisummaa Oromoo karaa nagaan nu baasa jedhee biyyatti gale akka isaan baasne argee biraa hafee gaafa fudhate dubbii. Warri kuni ammoo ofii isaaniiyyuu bahanii miidiyaa adda addaa irratti waraana akka hin qabne waraanni isaaniin hoogganamus akka hin jirre harkallee akka keessaan qabne ibsataniiru. Kana caalaa wanti isaan gochuu danda'an ani jira jedhee yaadu. Nutis ammoo yarni akkaataa kanaan biyyatti galee qaaddoon keenya samiin akka deemaa ture aduu beeka keessaa qooda fudhataa turte keessatti hadhatu waan ta'eef sirna qabnaa seera qabnaa yoo karaa nagaa filachuu qabatee akkaataa filachuu qabaa waraanni kun waan ta'u irra jiraatu wanti lafa taa'uu qabu irra jiraata. Kun hundi sirnan taa'anii keessatti taa'amni kun gaafa galallee gallansuu mataasaa danda'e qaba waraanni bilisummaa Oromoo. Haala akkasii keessatti hooggansa kennuun waan danda'amneef hooggansa mataasaa illee ta'uu maaliifi taa'amni kun yoo akkaataa kanaan gara biyyaatti booji'amu yeroo galu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo oolchuu jecha mirga seerri kennuufi dhimma fageeraa kanaan qabsoo oolchuu irratti maqaa gahumsa qaba waan ta'eef hooggansa mataasaa tolcha. Hooggansa mataasaa tolchatee qabsoo gaggeessaa. Kanaaf nuti karaa nagaarra kan nuti jiru karaan sun akkam taasne waan beekne hidhannootiin warri kana fuutee galee immoo edda gargar bahanii paartii siyaasaa ta'anii paartii siyaasaa kun immoo maal akka hojjechaa jiru beekuu hin dandeenyu hin beeknu gaafatamaa qabu. Kanaaf hidhannaa tokkollee walitti hidhata tokkollee hin qabnu qabaachuu hin dandeenyu akkaataan itti qabaachuu hin jiru.
Hedduu galatoomaa jalmarroo gaaffiin amma